background kalaridhaaf asirratti white smoke isa jedhu font families wal fakkaataadha. H1 fis akkasumatti nave kalarii yoo fayyadameetiin jira qaba. Overiin immoo gaafa linkii kan yookaan linkii kan irratti dibne akka kalara kana blink godhu. Displayin kana fakkaata. Displayin keenya bifa kanaan result keenya kana bifa kanaan jira. Isaaniin kanneen more attractive akka ta'an gochuudha. .css dha waan taateef bifa kanaan css goona booda save goona jechuudha. Amma ishee tana deemnee refresh goonee ilaaluudha. Deebifnee refresh goonee ilaalla. Amma bifa kanaan display nuutee jira jechuudha. Itti goonee booda refresh gochuudha. Kana fakkaatee itti ilaallaa jechuudha. Ammas deebisnee amma refresh goona kana fakkaate imeejicha bifa barbaanneen yookaan saayizii barbaanneen gara peejii keenyatti argachuudha jechuudha. Department student kana fakkaatan hundi isaaniitu bifa kanaan imeejii barbaadan yookaan imeejii barbaanne gara peejii keenyatti argachaa create gochuun ni danda'ama. Tole gaarras projektii kanaaf viidiyoo dhumaatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoowwan garaagaraatiin fakkeenyaaf projektii kana gaafa hojjennu projektiin kun college management systemidha. Kolleejiin akka seenaariyootti nuti ilaalaa turres carcar kolleejiidha jennee jirra. Saniif as jalatti yookaan projektii kana jalatti walumaa galatti loogiin hojjennee turre akkasumas insert gochaa turre display search delete update isaaniin kana guutuu isaanii crude operationii walumaa galattii fi loogiin akkasumas search dabalatee bifa salphoodhaan ilaaluudhaaf yaalaa turre viidiyoowwan garagaraatti adda baasuudhaani. Saniif arraanta dammoo CSS asirratti jiru itti daballee page create goone kana immoo more attractive akka ta'uu fi bareedaa akka ta'u gochuudhaaf yaalla jechuudha. Bifa salphaatiin CSS as create kan goone page tokkoon yeroo dabre create goone keessatti link kan goone jechuudha. Jalqaba irratti CSS nu kanname ni jira asirratti ishii tana geessinee create gochuudha. Asirratti fakkeenyaaf backgroundidhaaf white smoke colorii nu kanname jira. Font family tohomin nu kanname jira. Coloring H1 dhaaf nave kanneen fayyadamne text alignmentiin justify isaaniin kanneen fayyadamne page keenya more attractive akka ta'u taasisuudha jechuudha. Saniif gara editor keenya irratti gaafa deemnu kana editor keenya saniif page haaroo banna akkuma barametti asirratti dhufnee ishee tana save goone jalqaba. Saniif style waan taateef style .css dha jechuudha. Kun immoo CSS jenneet cascade style sheet dha waan ta'eef bifa kanaan save goona jechuudha. Saniif ammaaf kooduma barreeffame fayyadamneeti kan laallu jechuudha. Kanaaf ammaan tana peejii reef internal irraa yookaan kanarraa copy goone geessine as keessatti paste gochuudha jechuudha. Bifa kanaanii asirratti amma CSSin an fayyadame background kalaridhaaf asirratti white smoke isa jedhu font families wal fakkaataadha. H1 fis akkasumatti nave kalarii yoo fayyadameetiin jira. Asirratti UL dha yookaan another listiidhaan listiin isaaniin linkiidhaaf yeroo dabre create goone san yookaan linkiidhaaf listii kan fayyadamnu kunis listiidha. Float gaafa jennu listiin keenya gara cinaachatti yookaan isaaniin yeroo dabre home logout student jennee listiiwwan sun gara cinaachatti yookaan horizontaalii akka ta'anii fi een immoo asirratti fakkeenyaaf text decoration nanidha. Fakkeenyaaf gaafa linkii create goonu default underline dha qaba. Ishii san immoo underline sana radhaamsuudhaaf text decoration jennaani ishii sannan goonetti radhaamsina. Itti aansee hover dha qaba. Hoveriin immoo gaafa linkii keenya yookaan linkii keenya irratti deemne akka kalara kana blink godhu. Kalarri isaadha background fi kalarii jira. Backgroundin kalara duubaan jiru. Kalarri immoo textiin mataan isaadha white kalarii akka qabaatudha jechuudha. Akkasumas borderiin isaadha radiusii 5 pixel akka qabaatu. Inni biraadha tableidha width isaadha percentage 80 kanneen gara barbaanetti xiqqeessuu dandeenya. Border collapse immoo sarara tokko keessatti akka add taanidha. Inni itti aanu background kalarii dha qabna. TH dhaaf jechuudha kun yookaan table head dhaaf kanas bifa kanaan isaaniin kanneen fayyadamna jechuudha. Inni biraadha background coloring isaadha kan TH'n bifa zebraadhaan akka dhufu yookaan kalarrii roowiin jalqabaatii fi roowiin itti aanu garaagarummaa akka qabaatanii fayyadamuudhaaf kanneen kan fayyadamne jechuudha. Saniif asirratti
mee deemnee peejii kana faayilii tana isaan hunda keessattuu linkii gochaat cheek goona jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan isiidha style.css dha. Jalqaba irratti isa keessatti attach goona display akka jiru kana keessatti as peejii keenya display inni jiru jalqaba maal fakkaataa akka jiru ilaalla. Asirratti gaafa deemnu peejiileen keenya yeroo dabre fayyadamaa turre displayin kana fakkaata. Displayin keenya bifa kanaan result keenya display nu godha. Inni itti aanu immoo yookaan inni lammadaa login dha. Login keenyas kana fakkaata. Akkasumas insert dha tun immoo insertinis peejiin insert dha kana test yookaan akka home page itti fayyadamne jennee jirra. Kan ishii tana kalara yeroo dabre jijjiirreedha. Kunis kana bifa kanaan jira. Isaaniin kanneen more attractive akka ta'an gochuudha jechuudha irraan tana. Fakkeenyaaf display irraa eegalluuti asirratti kana link gochuudha jechuudha. CSS keenya fannee display keenya keessatti kana scripting display gochuudhaaf fayyadamne. Saniif yeroodhaaf akkanatti hin barreeffamu yookaan bifa kanaan recommend godhamu garuu akka salphatti hubannuuf immoo nuti ammaaf asumarratti ishii tana link goona jechuudha. Saniif linkiin tana yookaan CSS link gochuudhaaf linkiin nu barbaachisu ishii tana asitti href yookaan hyper reference tana keessatti style.css dha waan taateef bifa kanaan CSS goona booda save goona jechuudha. Amma ishii tana deemnee refresh goonee ilaaluudha. Bifa kanaan amma teebiliin keenya yeroo dabre yookaan reefuun tana akkaataan inni itti display nu ta'e CSS waan akka osoo hin qabaatiin laallee turre. Amma immoo gaafa CSS itti arguune kana fakkaata jechuudha. Teebilii keenya bifa kanaan arguuchuudha. Bataniinis gaafa kanatti irra deemnee blink godha jechuudha. Kalara mataa isaadha yookaan hover inni jennuun ishii tana deemnee xamaas keessatti link goona peejii kana isa peejii test yoosan keessatti illee link goona jechuudha. Asirratti dhufneet ishii tanaas link goona asittis link asittis style.css jenneet save eegee jenne goone booda ishii tana deemneet back goone testidha peejiin keenya waan ta'eef ishii tanallee bifa kanaan display nu godha jechuudha. Asirratti home students hajuu gara qolitti welcome turkii argaa jirru immoo gara gadiirratti kaffitee jiru. Ishii tanamee haasirreessinu kana ol dabarsineet batanii immoo gara gadiitti dabarsinu irraa eegama. Ishii tana H1 dha waan taateef asirraa cut goonee jalqaba irra geessuudha jechuudha. Asirratti goone booda ishii tana deebifnee refresh goonee ilaalla. Amma bifa kanaan display nu ta'ee jira jechuudha. Itti aansee peejiin nuuf maali login dha. Login keenyas isa yeroo jalqabaa kalaallu taate login gaafa bannee kana fakkaata. Login keenya immoo asirratti jalqaba irratti H1 dhaan mata duree yookaan heading aaditti gochuudha. H waan fayyadamnuuti as keessatti login page jennee ishii tanaatti barreessina jechuudha. Amma tana deemneet refresh goona kana login page jee dhufee jira. Asirratti link gochuudha. Amma CSS keenya finnee link gochuudha jechuudha. Asirratti ammallee style.css jenna tanallee save goona. Ammas ishii tana gaafa refresh goone login peejiin keenyaas kana fakkaata. Inni itti aanu peejiin nu hafe isaaniin kanneen hundi isaaniitu bifa kanaan display itti arguun jira. Loginittis arguun jira. Edit qofa adiin godhini. Search irrattis searchidhaafis style kana arguuna jechuudha. Asirraan dhufne peejiin search keenyatti hojjechaa turre ishii tana. Kanaafis CSS link goona jechuudha. Asirraan link kana bifa kanaan eegalee goone booda asirratti style.css jechuudha. Ishii tanaas save goone booda refresh gochuudha. Kana fakkaata. Search by student ID dha yookaan search student by student ID isa yookanas gara barbaanetti sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Amma asirratti fakkeenyaaf test page kanarratti haa deebinuti. Test page kun bifa kanaan fakkeenyaaf test kana test page ni ishii tana gaafa refresh goone bifa kanaan
display nu ta'e jira. Welcome to gargar ka kun immoo center irratti akka nu dhufu H1 keenya center akka dhufu kan barbaannu taate style keenya irratti ni deebina. Kunoo H1 keenya kana asirratti dhufneeti fakkeenyaaf text align dha waan ta'eef text align dha jechuudha. Isiin tun immoo center akka taatu bifa kanaan center eeguune booda tana refresh gochuudha. Kunoo amma ishiin tunis gara gidduutti siitee jirti yookaan center taatee jirti. Inni biraadha maali asirratti search hajoos ishiin tun gara centeritti hundaafuu bifa sirrii ta'een gara centeridhaa deemanii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf display irrattis gaafa dhufne student list hajoo kunis gara centeritti deemee jira. Add new student hajoos bifa kanaan batanii yookaan hoveris ni ta'a bataniidha jechuudha. Kun gaafa add kanarratti click goone gara student insert form itti dhufna. Formii kanaafis linkii argoona jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dabre insert gochaa ka turre maqaa isiidha. Student qofa jenneet save gooneeti kan insert jennee fayyadamaa turre. Amma asirratti maal goona linkii argochuudha jechuudha. Kanaafis link asirrattis style.css jennee save ishii tanaas save goona jechuudha. Bifa kanaan kana fakkaata. Amma formiin keenya kun gara keessatti garanatti akka siqu ka barbaannu taate asiin CSS keenya keessatti ni deebina. Itti aansee formiidha create goona jechuudha. Asirratti form jennee teega create goone booda curly brackets asitti ni banna. Saniif formii kana keessatti text align isaadha. Text align kunoo asumarraa filachuudha. Inni kun center akka ta'u formiin keenya gara centerii akka dhufuu fi amma ishii tana refresh gochuudha. Bifa kanaan formiin gara keessatti yookaan center irratti siqee jira. Isaaniin kanneen immoo kalarii isaadha jijjiiruudha jechuudha. SID SNAME gender kajoo kanaaf kalara argoona. Asirraan dhufneet ammas kalar kunoo as keessa kalar kajoo kana eega filannee booda fakkeenyaaf ammaaf green dha fayyadamnu ta'e green jennee greenii argochuudha. Ammas deemneet refresh goona. Kunoo kalar isaadha. Amma greenii jijjiiramee jira. Kalarii font style isaadha yookaan font size isaadha. Kan immoo itti dabalaa jechuudha. Font weight fayyadamnee bifa kanaan bold gochuudha. Ishii bold gaafa goone maal akka fakkaatu ilaallaa jechuudha. Kunoo fontiin yookaan laayiniin barreeffama isaanii bold akka ta'e mul'atuuf bifa kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isaaniin kanneen bifa kanaan yookaan haala kanaan create gochaa fayyadamuudha. Asirratti gaafa dhufne kun hoveridha jechuudha. Gaafa maawuziin keenya akkanatti batanii kanarra deeme blink akka godhu yookaan immoo hover jenneet yaamna. Ishiin tun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti logoutidha. Kun immoo homeidha. Kun studentidha jechuudha. Gaafa student irratti click goone gara student listitti ka deemnu asirraan studentii haaroo add gochuu ka barbaannu taate student eegi jennee booda add new student goona jechuudha. Add new student eegi jennee booda asirratti yookaan gara page student insert gochuudhaaf nu gargaarutu ni fida. S00 77 eegi jennee booda maqaan asitti maqaan jiru iftuu yoo taate iftuudha. Itti aansinee genderiin F dha. Eejiin 22 programming MSc dha yookaan BSc dha jennee asirratti insert gochuudha jechuudha. Insertion successful messaging yoo asirratti display nu ta'a jira. Ishii tana deemnee check gochuudhaaf asiin studentii keessatti dhufnee kunoo iftuu kajoo ishiin ammaan tana asirratti argu tana jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e asumaan dhufnee delete gochuudha. Bifa kanaan delete gochaa gaafa barbaanne immoo add gochuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti kun studentii qofa ammaaf kan jiru. Fakkeenyaaf yoo tichariinis itti dabalamu taate maal fakkaataa kajoo haalaan nuti asirraan ishiin tun studentii qofa ammaaf create ka goone jirru bifa sirrii ta'een studentii qofa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ishiin tana teacher haa jennuuniti yookaan instructor taridha yoo ta'e instructor kana kun immoo department
departmentidha jechuudha kuni. Ishii tana sirreessu nuti innis tarjannit barreessina jechuudha. Kanani amma deemnee ishii tana refresh goonee check gochuudha asirratti. Kunuun asirratti amma instructor linkiin jedhu dhufee jira, department kajoo dhufee jira, student linkiin jedhu jira. Bifuma studentii kanaan wal fakkaatu instructoriidhaaf yookaan teacheriidhaaf departmentiidhaafis operationoota insert, delete, search isaaniin jiru kana bifa studentiidhaan wal fakkaatu. Studentiidhaan wal fakkaatuun create eega goonee booda isaaniin kanneen hundi isaaniitu asirratti click gaafa goone instructor page banuu qaba. Instructor insert goona, delete wantoota asirratti studentii irratti hojjechaa turre kana hundaa'u asirrattis hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Department irrattis asirrattis. Saniif bifa qabanaa kanaan create goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. As kana log out gaafa goone kuno login pagein keenya yookaan pagein login gochuudhaaf nu gargaaru ishee tana asirratti dhufnee passwordin keenya yeroo dabre cheekaa goonuuti mee login gochuudhaaf yaalla jechuudha. Asirratti admin passwordin immoo admin 123 kana passwordin deebinee log out gaafa goone login pageetiin deebisa. Ishee tana fakkeenyaaf admin 12345 kana password dogoggoraati fakkeenyaaf asirratti gaafa galchine incorrect username or password message jedhu asirratti display nu gochaa jira jechuudha. Saniif dirqama passwordin nuti login asirratti goonu tuni password yeroo dabre as keessatti create goone ture tana wajjin wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Yookaan kan wal fakkaatu ta'uu qaba. Isaaniin bifa kanaan kan fayyadamnu yookaan create kan gochuu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf user isirratti gaafa click goone username fi passwordin nuti yeroo dabre fayyadamaa turre maal akka fakkaatu asirratti arguu dandeenya. Asirratti admin 123 fadhu passwordidha jechuudha. Kun immoo usernameidha. Kana ofaani userii kana ofaani login gochuu kan dandeenyu jechuudha sistema kana irratti. Bifa kanaan create goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Admin asirrattis 123 kan password isaati jechuudha. Kana bifa kanaan create gochuu dandeenya. Asirratti image wayiidhaa display gochuu kan barbaannu taate ammaaf nuti image hin qabnu waan ta'eef fakkeenyaaf asumaan snippet tana fayyadamnee iddoo wayiidhaa screenshot goonee asirratti display gochuudhaaf yaalla jechuudha. Fakkeenyaaf ishee tana ni wayii goonee booda amma akka image mana barumsaati yookaan mana barumsaati yaati asiin godhaadha. Ishee tana eegan bifa kanaan screenshot goonee booda deemee save gochuudha. Asirraan save mallattoo jiru irratti click godha. Asirraan zampii keessa deemeeti kan save gochuun irraa eegamu jechuudha. Itti aansee zamp kana zampiin ht docsidha. Charger siteidha. Charger site keessatti image jeetiin ishee tana save godha. png dha tuni png image dha maqaan image keenyaati. Ishee tana save goona asitti deebina jechuudha. Amma kun test page keenya yookaan home page keenya ishee kana waan ta'eef asirratti dhufnee image keenya arguuchuudha. Image kana fayyadamna. Sourcing keenya maali? Fuuldura tokko keessa jira waan ta'eef image dot asirratti p kana jechuudha. Ishee tana irraanfachuu hin qabnu. Bifa kanaan eegee goonee booda asirratti width dha qabaatti. Fakkeenyaaf width isaadha 200 pixel kan jennuun yoo taate mee ishee tana save gooneet laallaa jechuudha. Maal akka ta'u yookaan maal akka display nu ta'u jechuudha. Asirratti dhufnee refresh goona. Kun garanaati image kun display kataa jiru yookaan bifa kanaan BR fayyadamnee yookaan break line fayyadamnee image keenya isa asirratti display goonee kana add gochuu yookaan display gochuu ni dandeenya. Inni itti aanu asirratti dhatun yookaan immoo linkiin kun eega waan ta'eef emg curly bracket eega goonee booda asiin padding dha jechuudha. Image keenya akka qabaatu paddingin isaadha 50 pixel semicolon eega goonee booda mee mass refresh gooneet yaalla. Kun bifa kanaan amma image keenya gara gaditti siqee jira. Isa reefuun tana link feedhaaf argoneet turre marginidha. Ishee tana barbaachisu waan ta'eef ishee tana deebisnee taa'ina. Deebisneet refresh goona. Amma linkiin keenya yookaan isaaniin gara olii jiran bifa sirriitiin display nu taa'aa jiranii asirratti dhufnee image keenyaaf
width fi size silaa barbaadamu san add gochuudha jechuudha. Asirratti dhufneet paddingidha. Inni itti aanu immoo margin. Margininis 30 pixel tanaaf gara 300 fi 300 siisna. Isitan immoo gara 500tti siisneetti ilaallaa jechuudha. Ammaas tibbisne. Amma refresh goona kana fakkaate imeejicha bifa barbaanneen yookaan saayizii barbaanneen gara peejii keenyatti add gochuudha jechuudha. Department student kana fakkaatan hundi isaaniitu bifa kanaan imeejii barbaadan yookaan imeejii barbaanne gara peejii keenyatti add gochaa create gochuun ni danda'ama jechuudha. Saniif walumaa galatti piroojeektii kanarratti wantoonni nu hojjennee wantoota ijoo ta'an yookaan paakeejii garaagaraa keessaafuu namoonni web development and database administration madaalii gomsoo ogummaadhaa qoraman isaaniin kanneen bifa salphaatiin hubatan taanaan piroojeektii garaagaraa bifa salphaatiin hojjechuu ni danda'an jechuudha. Saniif viidiyoolee bifa salphaatiin hojjechuudhaaf yaalaa turre walumaa galatti kanneen fayyadamtanii iddoo garaagaraatti itti gargaaramuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoon kun isin fayyadee jira yoo ta'e yookaan irraa baratanii jirtan yoo taate laayikii fi akkasumas subscribe yoo gootan tola. Itti aansuudhaan gaafa PHP fi MySQL fayyadamnu kanuma osoo hin taane yeroo itti aanutti yookaan paakeejii biraatiin admin dashboard akkasumas user dashboard gaafa login fi logout goon immoo sessionii akka qabaatu akkasumas access control nis akka qabaatu gooneetiti bifa salphatuun yookaan bifa salphaatiin hojjechuudhaaf yaalla jechuudha. Fakkeenyaaf kana gaafa login goonu hundinuu peejii tokko irratti yookaan yeroodhaaf login tokko fayyadamnee peejii tokko irratti login gochaa jirru garuu yeroo itti aanutti admininis gaafa login godhe waan harkatu qabu yookaan dashboard mataa isaa qaba. Useroninis fakkeenyaaf student yoo ta'e studentinis waan harkachuu qabu jira. Admin system charges gaafa login godhe wantoota harkatu qabu jira jechuudha dashboard irratti. Isaaniin sanneen access control fayyadamnee bifa kamiin create goonaa kajuu halaallotaa jechuudha. Saniif irraaf viidiyoo kanaan nugaa turtii gaarii.